Uummatni tokko biyyi tokkoffaa kan inni adda baafatu adda baasee immoo kan inni beeksifatu kan inni tikfatu waloon gamtaan kan bira dhaabbatu ajandaa isa olaanaa biyyi tokko dursa laatee fi akka sabaatti walii wajjin qabu jechuudha. Inni kuni kabaja biyya sanaatiif murteessaadha, nageenya isheetiif murteessaadha, dhaga'amummaa isheetiif murteessaadha, qabeenya uummanni tokko walii wajjin qabu akka biyyaatti qabu jechuudha. Isheetiif misoomaa bocee imaammata mandhalee qopheessee biyyi keenya kadhaarraatii gara biyya alaatti erguutti oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuu qabna jedhee halkanii guyyaa kan inni hojjechaa jiru qaama dantaa biyyaalessaa eegsisuu fi dantaa dinagdeeti. Gama kan biraatiin biyyi keenya qabeenya uumamaa isheetti gargaaramuu qabdi jedhee mootummaan hidha haaromsaa kana gootummaadhaan akka inni xumuramee faayidaa biyyaatiif oolu gochuun dantaa biyyaalessaati. Siyaasa dippiloomaasii lammii giddu galeessa godhate biyya addunyaa wajjiniin hojjechaa jiraachuunsaa biyyi keenya karaa dippiloomaasii miseensa BRICS ta'uun ishee hooggantoonni biyya bebbeekamoo Itoophiyaa daawwachaa jiraachuun isaanii hojii mootummaan dantaa biyyaalessaa cimsuudhaaf hojjechaa jiru agarsiistuudha fi